أبا بوليتا كون عافية تتا ساعتورتي مبارك بطعم مدفوسوني ما ورنا ما Dasti kalte boleh kau nak nang Gaba kata. ay Mubarak. Ani beekte dubbii sobaa san deeggariniiti maal ta'e? والله والله Mubarak na يود lolu ni maltu sirip. والله Zainab isi Mubarak wala fitanu. والله Woi. يونس بيوتي تافي دودا بنسري Anayyuun beekunni. No, 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 no. Saba ada mo jalate jibite ada bara dubisera di zumbe ku takka ku ya to ko mutaka. Inni na gaba ajiru kun sanyi kan tijiba jede. Zumbe ku ni nambe tu. Foto si yero tu foto ni TikTok ni duru mute. Post ko ratte Koi sabar isanya malera gari dera gangi ko ani sabar. sira bil wara Sanyi ko sabar. Sanyi wali sona jira. على Matara nu jirta sabar. على أبوك ديني سين صوبتوني بقيا أزي La No, no. ilaha illallah. Ayla Akan amma was jala ansi walin indem. Ansi walin tagefa. ناتو اللي بدالي لا كل Koi لا koi koi. Arabadis. وش مالي صوبت أرجيتي أرجيتي أون سكرين شوتي Wajin فيديو indem luga. Mubarak Wajin indem. Sekarang mama kabalis. Agifat. Mubarak mama kabalis. Koi Mubarak ya tabakan dabbatini eme koi atis opsi me abadi ma barbana Mubarak tabakan dabbati. والله دوبا ديغدا سوران سانا Ila duga intani duga argatte ka. Intani ga duga kasi carana kan kasi itu itanasa carana kena Koi waniti ma. Ya kiamat Waniti ma koi. Abdi waniti ma ko afanan beku rabbi sodada. Khalid. Yo rabbi isa sikallake sodan. Akkana mara ko qabu wana rabsin. Wana wanin jedin. Utuma namni si rabsi amin jed. Mal fuka arramni fuka tan kana bo. إذا متي أبدي صوبا ما يفجد أنو سكرين Namni soba si. نما قد Namni soba si jechu ما danda. صوبا يدان Dhaggeeffadhu, amma sanyii soodaan deebisaa. walitti nama nattuubar ani illee qalbii fan jedhee iyyuu Dhaggeeffadhu. afuu fuudhuu feeduu adiisu ani obboleessa isaas Ishi dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Hey. Zeenaba deebi. Dhaggeeffadhu. Utuma namni si rabse. Hayyee tole jedhi mana akka nama na rabsine tole. ani Dhiiraan hin obboleessa deemin. mubaarak wallaahi fedhuu ni barbaade akkasuma ni jedhee ani wanta mubaarakiin diduun jiru suuraa isaan irratti argee ani qalbii fan jedhee iyyuu malee ani mubaarak baalagummaa gochii Lakkee warra jedheeti miti balqaabaa dubara dhaggeeffatu ishii miti dubara kamiinuu kan keessaan deebi'ee haa'ee jedhuni asuma irratti waliin qoosne taphanne. Bakka kanas. Xumuramee. sitteenyu ta'uutii miti Bakka kanas. Eegala intala simmoo na rabsin dhugaa dhabda. Oye kan Mubaarak bakka dhiisa biisan dabarsaafani. taajiriin jiru si Intala simmoo Zeenabaa isimmoo hin arrabsin. Arrabsitee tasaanaan ofii kan sitti darbee sirraa taphadhan waan arrabsin. Sirrii miti waan badu. aan nama narratti obboleessa kiyya Ragaa waan si Kan hin baqataa jiru sarraba isaati kaleessas kan isa na bilooksisee jechuudha. Jeddan bilookee guyyaa Zeenaba sin arrabsu itti maan jira. Zeenaba sin arrabsu itti maan jira. Dura buusee itti maa jira. Yoo arrabse yoo si arrabse anatu deebisa waan ta'eef akka waan na arrabseeti callisii dhaggeeffadhu. Abdii deemi waan jechuudha. adi video bani ti achi gara gadi gara galchi bukicha bani me Mubaarakitti na jalaan bu'inaa miskiina kaatti na jalaan bu'inaa ciisu. Sadammoo sadii akkaawuntii isa guutuu daliil jedhu dhumni isaa 28 ta'anii kan birrii irratti galchaa jiru isa laaluu hin dandeessu warri Ayyee. beekamu warri Yaa ana dheera mana baankii guutuu daliil ana dheera waan ta'eef. barreera gifti guutuu dali Ana dheeranis guutuu daliil. akauntichi dhumni isaa meeqa zeenaba እሺ saba kooga dhumni isaa 28 jalqabni 56ti. ayyee bani me ilaala mul'atu Viidiyoo ban. ilaala Viidiyoo waan ban. bahee kan viidiyoo kan lakkiteera bar Aaw. koy Jalqan deebisi. koy ilaame Laafloonni. akaunticha jalqaba mee kanatti agarsiisi Yeroo tokko qofa mul'isi danuu mul'isaan ol ni adara. yaaboo kan biraa dhufe Mee qoy. kan biraa ta'e Qoy dhaggeeffadhu waan asitti himu. tokko kan biraa ta'e Yeroo tokko bilbila ofii godhi kaameraa waan itti himaa qoy abdii. Abdii qoy. Ofii naa godhi kaameraa. Ilaa. Bakka koshonshora keessa hin dhaabbatiin sibiilli garaagaraa meeshaan Ofii mataa ta'e muru jiru keessa dhaabbattee nan agarsiisin. Dhaggeeffadhu qoy kanarraa fiti jalqaba. Bakka afata Yaa wayii taa'e obboleessa- gargaartee bakka waa jiru taa'e. Abdii akkaawuntii isaa sittiin hima 41 Wanti 48 Zeenaba House. 56 Oi, Zeenaba House. 88 92 28 akkaawuntiin isaa. ayyee achi taap taap Mataa godhaa keessaa qabdi. namni foloo nan goone foloo godhaa mana koo Khaaliditti waa himaa qo'a. ayyee Khaaliditti waa himaa qo'a. Khaalid. Bakka meeshaan jiru meeshaa mataa murus iddima biraatis bakka jiru tiiktookii waa xiqqoo naa adabaana dhageesse bakka meeshaan dhaabbatin. Ammas akkaawuntii kee dhuma isaa jalqaba yeroo tokko agarsiisi achitti abdii qabdee akkanitti taa'u. dhaabadde jawwaala bucaan fudhachuudha jennaani
Jawala mucaan fudhachuudhaan naani waasaappiidhaan sawwareetan si ergaa kan koo waassaappii malee hojjetu waan ta'eef jawala namaa nan galcha mucaan na cinqaara kanaaf amma nama taa dhufee jawala galchuudha. Laalla gaazii. Ittimi kenna baabil bila naanaa sobsiisa baabil bila. Kanum saatiin soba booduttiin argitu silkii kana kanum saatiin hin soba. Qoy obsi abaabil bila naanaa sobsiisi. Kunoo laatti naasa'e. Indi dee. Abbaan bilbilaan dhageessaa. Silkiin an qabu laabboleessa kun. Laa silkiin an qabu kanaan hojjettu laala ilaala. Abbaa bilbilaan naanaa sobsiisi kan shayyee dhiisi. Indi dee kunoo wallaahi na bira jira. Wallaahi na bira jira. Itti kennati naanaa isaa. Maa inni maqaan isaa? Maqaa isaanitti himi. Wallaahi kunoo ani bilbila ittan aajo malee namni bilbilaara. Wallaahi hin qabu an bilbila. Ajaa taajomtu natu sirraa cufee dhiin waadaadha kunoo uummata 5,000 irratti waadaa sii gala. Yoo maallaqa ittiin hojjeta ta'e anatu sii galcha waan sa'aatii tokko keessatti hojjettu itti gaafatamaan ana waan ta'eef bilbila dhiisi. Waan sa'aatii tokko sa'aatii 2 keessatti hojjetattee ergattu anatu sii galcha. Yoo barbaachisaa ta'e amma akkaawuntii keessaan naa ergee amma kan hojjetadhee galchaa'edha anatu sii galcha waan ta'eef ittiin haasa'u dhiisi. Kanaaf bilbilan barbaadaa jedhe kunoo wallaahi na bira jira kunoo. Waan ittiin hojjetatu obboleessu amma gargartu yinuu agarsiisuu dandeessa. Ban addame. Bani maaluma. Deebisisanii galchoo bira jira ta'e tokkummaa deebisisanii. Ayyee nan galche nan galche. Akkaawuntii kan yaa obboleessa eenyu si akkaawuntii barataa laaltaa? Lakkoofsa akkaawuntii keetii ilaalla maqaa keetii wajjin sana booda immoo iddoo birriitti yeroo iddoo dhumaa itti barreeffame ilaalla. Maaf buuftan. Maaf buufte. Inkute. Maalan buuse. Hin ta'u gaala akkana tol qabne innaan obbo kodee bii kottu. Hin ta'u labadaana dabbaraan kottu. Yaa nunan sabaraan jira baay'een sabaraan jira. Kottu hin ta'u abiibii kottu. Haa dhufu qoy. Waan hunda si ilaalla waan ta'eef. Rasa bara dhufa. Bilbila akkamitti mudda hiriyaa sa'aatii kana gahee akkamitti mudda eegama kana ture maaliin mudda? Dhumeera. Wallaahi dhumeera. Daqiiqaa tokkittii qofa ilaalaa buukicha. Maal kunoo Daqiiqaa tokkittii. Irratti barreessisaa jira qalama adii. Maaleessaa barreessuu hin danda'u. Yoo barreessuu hin danda'a gin yoo barreesse balaa ofitti fida. Aboo ijoolleen keenya tokko tokko shirna. Diqqoo irratti akka barreessine kaadidoo ajaadha ishii nama hiisisa. Taphaqa. Dhuguma si hiisisa. Inni guutuu daliile. Dhuguma ilaa yoo waa irratti yoo waa irratti barreessite ittiin gaafatamu borbalaasii mudatu. Wallaahi itti gaafatama wallaahi itti eegbatal. Wallaahi mucaan kun hin gowwamaara malee. Maa irraa balle abdi silaafisu irraa balle waan irraa qabu itti barreessa jechuudha. Ida'uu maallaquma waan achirra jiru. Dhiisii sharriidha baate. Ittiin jiraata arabdi sharrii beekni jennu. Ilaa sharrummaa kana badaan beekaan bro. Beekaa dhiifna malee mubaarakis sharriidha. Anis sharriidha. Ani immoo keessattuu sharrii. Yeroo tokko maal godhe beektaa abdi. Barumsa naqu dhokatee bakkee oolaa. Kutaa torbatti kufee. Torbaa gara 7 hidhee kaardii irratti barreeffamnaan inni immoo abbaa godhasuu hidhee torbaa gara 8 hidhee irraa xiqqoo maree torbaa gara 8 hidhee barreeffate. Isaan 8 mazagabuu inni asaan geessanuu torbaa achitti rakkoo uume jechuudha nama siyaasaa harka bu'ee astamaariin barataadha mitiire. Inni balleeffatee torbaa gara 8 hidhee nu shawwadeera. Astamaariin kaabaa hundi dadhabe garuu astamaariin argee jala lamman walitti tarii amma obboleessi keenya kunis bicuu qabaa qurcii beektaa qurciin harkisii hin qabdu gabaabdudha si qabnaan sin gadhiiftu la bilooniidha harki qurcii qabaa qurcii qabame mucaan kun dhufee yoo nutti hime wallaahi hin naaggizaallen wallaahi kottu kaadidoo ana obboleessa kee abdii jira garuu amma ni dhufutti obboleetti kiyyaa wanta naamu siistema ta'e kamiinu kasaari miidhami ijoollettiin sun akka uffata dhabdee ijoollee namaa nawwine godhi abadan akka nyaata dhabdee ijoollee namaa nawwine godhi akka feete ta'e miidhami. Balaa fedhe yoo dhufe jechuudha. Siistemaan illee taatu. Isa immoo gorsinaanii akkamitti gorfama beektaa isiin aarii qabdi maal jette beektaa sila? Nama jaartii isaatii fi isaa maafan qallaba jette. Of course baay'ee. Tikikkil jechisi. Sirrii jette eddee kaatti firrii jette. Tikikkil garuu ilmoo qabda habiibti. Ilmoo keessan ammoo gara seeraatiinis jiraachisuu bargite dhiiratu jiraachisuu qaba dirqama. Akka mana seeraatiin ilmoon dhiiraa erga fuudhe itti dhayxee kasaste itti wati ijoollettii fudhattee deemte ji'a ji'aan birrii kennuu qabanne akka seeraatti. Amma immoo isa bira jiru waan ta'eef
Yaa nuti akkuma namoomaatti jenne ka abdii akkuma namoomaatti amma immoo jenne. isa bira jirus waan ta'eef akka namoomaattis ilmoo keeti bara giiftii kiyya. Jettee dheesse miti ibboo. Kanaaf ijoollee kee immoo amma fakkeenyaaf birrii kana ijoolleen akkaawuntii hin qabdu laama rakkoon. Akkaawuntii duma qabaatte ijoolleen kun homaa godhachuu hin dandeessu bibbicuudha. Kanaafuu furmaan hin jiru maanni. Furmaan hin jiru innis itti cabee guddifateera abbaadha. Kanaaf furmaan hin jiru akka yaada kootiitti mucaan maatii koo bira naafa dhaqan kan jettis fudhatama nargatuma fakkeenyaa akka yaada kootiitti innis kennuu dhiisuu danda'a. Maaliif mirga qixxee qabdu waan ta'eef ijoollee kanarratti. Qixxee amma manni murtii egelee bira haa taa'u abaluu bira haa taa'u jedhee isinii murteessu. Kanaaf fala wayii faluun barbaachisaadha. Fallichi maanni nama wayii wakkalattee ati nama wayii wakkalattee ijoollee keetii kan uffata bitu kan yoo dhukkubsatan mana akimii geessan amma ofii keetii dhuftu jechuudha. Kan nyaata ammoo gaa beekamaadha abbaan hin jiraachisaa qallabaaf immoo jettee ji'a ji'aan kan ijoolleen nyaachuu dandeessu ijoolleen waggaa 10 gadi amma si nyaatu poorshinii ammi mucaan nyaattu hin beekama ijoolleen nyaattu. Si galee amma poorshinii ijoolleen nyaattu ergitee yoo barbaachisaa ta'e immoo midhaan bittee itti ergu yoo fedha keete jechuudha. Si galee kanaaf ijoollee keetti garaan jabaatiin isaa jettee jechi kee jalqabaa dhugaa qabda aariin kees nan hubadhaanii. Kanaaf an akkasin jedha yaada amma fudhanneetti deemna kophaa kiyya waan kana gochuu hin danda'u jedhee waan amanuuf ani giifti. Jedhi tokkum. Ittaan guutii abdii Maryama na dhageessaa Maryaman jedha Zeenaba astagfirullah Zeenaba. Zeenab. Miti irraa bahi Zeenaba hunda dhagaa jiraatti. Ibsi sawwarii ergee. Zeenaba miti irraa bahi kaa. Himata kee keessatti wanni fudhatamaa qabu waan amma abdiin kaasee warra akka fuudhe irratti himne ture jalqaba. Ilaa waa dubbatachuun waan agarsiisu qaba. Amma akka fuudhe ni nu amaneera. Lacheen jiraa walitti qallabaasa jette isaa dhugaa qabdi. Hin qallabu diduu dandeessa. Mirga keetu. Maali qallabda maali masaanuu qallabaa namni qorichan tuutaa nyaachisaa yoo seera keessatti waliin jaallatu. Okay, koi dhiisu hojii qabna abbaa koo asaa kana rambullu asaa ilmoo dhiiraan tokko sitti hima. Amma kana godha ergaanaa dhufe jira sitti muufadhe. Hin dubbatta koi. Sitti muufadhe. Namchiis dhagee. Ilaa obboleessa kiyya oo dhagaa jiraatte dhagaa harta bargixanyi na dhiyye sammaa hin waan abdii geetachoo dubbataara waan kana. Waannaa kaayee qaba kan sitti muufani. Koi hin dubbatta. Fuutee miti. Dhimma kee ijoollee guddis birrii tokko iyyuu ittiin ergina obboleettii kiyyaati. Filannoo lamaan kaa'aaf mucaa kanaa kaamini maannoo kaalidii. Filannoo tokko maatii koo bira naaf geessuu ijoollee na guddattu jette miti. Yookiin ijoollee maatii sii bira geessi amma siin dhuftutti tokko yookiin immoo haqa jiru erganuun finne yookiin immoo ijoollee kee dhakaas falaxii bishaanis ammaarii qansiraas hojjedhu ijoollee kee guddifadhu. Ayyaanni koo kanaaf kana bakka allaqe kalaas. Thank you. Kanumaan isin irraa barbaade. Sanyii dubbadhu. Oigaa wayitu jira. Rifatini Zeenaba qoiga tarakaa. Waal tokko. Hangama kiyyaanii waa ergaanaa kaayee qaba ergaan saayisii bilbila harkaa fuudhee loogaawut godhee irraa na baaseera jedhee carraanan kennaa fi yeroo taanuttis ta'ee maalii fi waan kana dhufee mucaa kana maqaa balleessee illee akka deemu hin barbaadu. Jechuun dhugaan qaba jechuun dhugaa qabu agarsiisuu qaba malee karaatti kutee jennaan biraan deebi'uun yeroo itti beellamadheen fide malee deebi'u sababni isaa intala kanaanii kottuu dhugaa kee dubbatadhu jedhee bakka siin jirretti waan yaada isaa hunda dubbatateera inni waan yaada isaa hunda dubbatate kana immoo waan nuti gaafanne ragaa dhiyeessuu danda'uudhaa qaba kana barbaadeen fide akkuma na barbaadee dhufe intala kana barbaadee fide isas barbaadee fiduun dirqamaa jechuudha. Sababni isaa tokko maqaa badee tokko waan deemuuf hin qabu yaada isaa dabarfatee waan isatti tolu dabarfatee waan isatti tolu dubbatee ilmoo 5 qabdi nuun jedhee utuu nan hin beekin hin fuudhe jedhee wanta ilmoo 5 qabaachuun ni maadha. Waan garaa isaa dubbatee kee waan deemuuf hin qabu walumaa galatti barbaadeen dhiyeessa jechuuf an Zeenaba quba qabaadhu waan garaa isaa qofa darbateera waan ta'eef inni dabalataa waan amma abdiin jedhe irratti karaa feete na ta'u. Xiyyeeffannoo kee ilmoo kee irratti godhe. Ilmoon kun gaafa guddate haati koo nagattee akkasittiin guddadhe akka hin jenneef haati koo na gargaaraan guddadhe sammuu isaa keessatti jaalalli haadhummaa biran jirtu qaamaa waan ta'eef akka margu godhe. Yoo danda'ame bilbila ollaatii illee dubbisuu yaali nama ollaa fudhuuti. Maaliif qalbii isaa keessatti qoyka qalbii daa'imaa keessatti seeba akka taatu of godhe akka daa'imni kun sin irraanfanne haadhummaa kee akka hin daganneef
An birrii isaa ergi siin jedhaan jiru. An birrii ergi hin jedhu satti birrii ergi hin jedhu anu kana siin jedhaan jiru. Garuu karuma fedheenu qalbii daa'ima keetii kana keessatti haadhummaa mul'isi siin jechuu barbaadeetan akka haadha taate itti barsiisaa deemi daa'ima waamuma sabiyyummaatti qabate fudhatee ol ka'a. Odhaan jalqaba tolaa jedhan. Tokke Booda akka dhiifama xiqqoo tokko keessa koo siif ibsu abdiyaati hunda goggoree qabda tokkicha siif ibsu hunda goggoree qabda. Ishi ani gurbaa kanaan dhugaa rabbii isinitti dubbachuu fi sammuu isaatiif deebisee tan baay'ee gadda nama yaaduufi jechuudha. Mikinaatuuf waan isa miidhuufillee waan isa miini adda baafatee nama beeku miti. Itti meera inni kana dura yeroo baay'ee na doorsise miidiyaa irratti ol si baasaa, miidiyaa irratti ol si baasaa, miidiyaa irratti ol si baasaa naan jedhee jechuudha. Okkee miidiyaa irratti ol baasii. Ani akkansi jiraachisaa jiru qabatamaadha risiitii of harkaan qaba. Lammata irratti dammoo ati arrabni kee kun akkuma amma argite kana jechuudha. Arrabni isaa daangaa hin qabu. Deemee haadha kiyyaaf dawwalee haadha kiyyaa waan silaa soddaan hin jenne haadha kiyyaan jedhe. Haadha kiyya boochisee jira jechuudha. Wallahi akkuma kana rabbal kaaba. Ani soba tokko ittiin dabalu ani ila halkan kana buleef dhiisee hin beeku biyya ormaan jira miti. Waan inni na sobsiisu tokko hin jiru. Ragaa qaba sagalee isin dhaggeeffachiisuu nan danda'a arraba isaa irraa jechuudha. So ammas akkasuma ta'ee fuudheenni haadha manaa qaba. Haadha manaa kee wajjin jiraadhu yaa obboleessa koo. Karaa nagaatiin jiraadhu. Narrabbashiin ani mana madaamin jira. Miidiyaa maa fayyadamta? Tiiktookii maa fayyadamta? Maal sana taata naan hin jedhin. An miidiyaa irratti kun ijoolleen nafaana fayyadaman as jala jiru na dhagaa jiru jechuudha. Miidiyaa koorra kan jiranis jechuudha. An nama keessan dubbisuu hin fedhu. Nama tokko keessan ittiin dubbadhu. Miidiyaa mataa kootii banadheetan tiiktookii kiyya irratti ijoollee wajjin sa'aatiin hin qaqqabne muyitii qabadhee sa'aatiin qaqqabu muyitii irraa ka'ee isaa wajjin kolfee qabadhee uffata koo yeroon tokkosus mana koo yeroon dhiqus meeshas yeroon dhiqadhu achittan sa'aatii dabarsa malee baalagummaadhaaf miti kan hin ol bahee. Si immoo ilmoo kee wajjin sin jiraachisa. Lafa si maxxanu barbaaddadhuuti. Lafallee siifan bita. Manallee irratti ijaarratta. Amma immoo ilmoo kee wajjin waan si ga'u birrii 20 ji'aan siifan ergaa. Ilmoo kee faana nyaadhu. Jennaan har'a ka'ii har'a 150 naa galchii jedhe isaan madheen gadda biloo kame kana jechuudha. Kinoo sanyiin kun jira beluu jedheetti nimne wallaahi rabbal kaabaa sanyiin jedheen 150 guyyaa 3 keessatti na gaafatame birrii namaan irra jiraan jedheen sobeetiin mucaan naaf dabarsu jedhee naa dabarsi taayyuu jennaan birrii 90 bichaan harkaa qabaa jedhe mucaan 40 nama biraa 60 nama biraa barbaaddadheetiin sii dabarsiisaa oo rakkina ta'ee jedhe gidduu kanaan dhaqee maal godhatoon kana gaafataa jiru faazarii kan du'ee waggaa 2 mucaan hin beeka jechuudha maatiidhaaniifin. Faazariin du'ee ka waggaa 2 haadha koo jedhee ana suuraa FB waggaa 8 duraan poostota irraa dhaqee fudhatee dhufee sagaleen taan irratti miidiyaa irratti hidhee gadi dhiise. Ijoolleen goddanyoonni koo warra na wajjin fayyadaman dhufanii na gaafatan. Namichi akkas godhee maatii kee gallakkisaa jiru heessanni eenyunni jennaan dhiisaa afaan deeminaati hidhattanii sheerillee laayikillee godhinaa fi ittillee dubbatinaa. Haasa'een na dadhabeen dhiisaa namichuuf hin beekuun jedheen. Okkee jedhanii ijoolleen dhiisanii biraa hafanii an xabuma koottiin fufee nan boo'e keessa kootti haadha jechuun qalbii miti. An haadha koo baay'een jaaladha. Eenyumti keessanuu haadha keessan baay'ee jaalattu. Ilma Oromoo tokko ta'e abbaa fedhe bineensa irraa haa dhalatu haadha ofii baay'ee kabaja namni. Haadha kiyya nan jaaladha nan kabaja boo'ee gubadhe garaa koo keessatti garuu baasee miira koo ijoolletti hin dubbanne. Hin dhiisee achiineen birrii nan isatti ergaa jiruun daataa kiyya guuttatee gadi bahee akkas godhaa jira jedheetan silaa kan hin ji'arratti galchu ijoollee itti ergee ijoolleen han itti erge waamuu nan danda'a jalattaan bilookii godheetin hin jira dhaqaatii suuraa maatii kootii yoo inni peejii isaa jalaa kaase ijoolleedhaafan birrii galchaa yoo inni hin kaasin dammoo ijoolleedhaa birrii hin erguu jedheen goddanyaa kootti dubbadhe goddanyaan koo dhaqxee ilaalee yeroo dhufu suuraan maatii akkuma gadi garagaletti sagalee hin taane irratti hidhamee jira jechuudha achumaan bakka ani birrii maal jedheen itti ergaree jedhee ijoollee gaafadhee naa ijoolleen abadal akkuma amma abdiin jedhee jechuun namicha fuudhee niitii isaa wajjin hin ciisee nyaatutti kan maaliif birrii itti ergita goowwaa jedheen ijoolleen baay'een na arrabsan eshi jedheen boo'een dhiisee eengadda gooddanyaan isaa dhaqee ilaalee suuraa gaddaa manni irra keewwate porofaayilii isaa irra jechuudha. Ilaa porofaayilii isaa tiiktookii fayyadamaa jirurraa suuraa gaddaa irra keewwannaan maal taate jedhee gooddanyaan isaa keessan kunoo sagalee isin dhageessisuu nan danda'a hiimurra. Suuraa gaddaan irra keewwannaan maal taate jedhee dhaqee gaafadhee. Gaafannaan birrii edda ergitee fi turteerti jedhee natti mee maaliif ijoollee keetii birrii hin ergine naan lakki anneen gaddan ergee sababni nan birrii gidduu kanatti hin ergineef sababa kanaati. Yoo inni kanan godhu ta'e birrii boruun galchaa fi amman qabu. Birrii ji'a kanaa dammoo akkaawuntii koo irratti dabarfadheeraani. Aarii isaatiin akkaawuntii koo irratti dabarseen jedheen.
Jennaan achumaan waan qabdu waan dandeessu 40 50 ta'u waan argatte dabarsiifi naan jedhe. Eeshi jedhee mucaa kanatti hin dawwalee sanyii kanatti dawwalee sanyiin jedhee ijoollee kobbeelaa jira jedhani yoo harkaa qabaatte amma harkaa qabdu dabarsiifi birrii ji'a irrattan siif ergaan jedheen. Eeshi jedhee mucaan birrii 7,000 kiisii isaa keessaa baasee kaleessa biyya galcheefi jechuudha. Kaleessuma kaleessaa kana. Birrittii sana tuffateeti har'a miidiyaa irratti himachuu dhufe. Sinii galee inna nama akkanaati malee nama akka inni dubbatuutii miti. Kanatti immoo yoo nani daqiila nasibii tokko soba waan itti dabale rabbiin nagaadhaan jedhu ilmoo kootii jala kootii nan agarsiise. Eshi ani nan baafani Zeenaba waa tokkotti si dabala. Ani waan siin jedha. Tokkummaa waan bareedu jettee dubbachuu barbaade. Eshi dubbadhu keessatti mee dubbadhee baa. No booda kee dubbadhu. Zeenaba ani waan siin jedhu tokkummaa waa bareedu tokko dubbatti sila ijoolleen kana ciniinfattee deesse rabbii siif haa guddisu. Sillee nagaan biyya keetti si agalchu ilmaan keetti gifti lubbuu kee akkati kennituuf nana mana jiru dubartiin tokko kan immoo gatanu dahanii sababa garaagaraatiin atillee akka gargaaraa jirtu himatte sila baay'ee sitti aareen turan isa dhiifama dubbataan ture dubbii ajaa'an nana aaraa waa'ee shamarree daa'immanii amma kanan si gorsu akka nama tokkootti akka obboleessaatti ijoollee kee kottu biyya dhuftee seerri ijoollee kana sii kenna. In guddifatta ijoollee kee. Inni immoo in gargaara. Dhakaas cabsi yoo maaluu ta'e ijoollee kana gargaaruun dirqama qaba akka seera Itoophiyaatti. Sii galee? Maaliif kana siin jedhe? Haa gargaaruu haa dhiisu ijoollee isaa. Ijoolleen kee kun bor haadha akkamiin qabaa jettee akkasiin sitti hin dallanne akka sammuu isaanii keessatti naqarsaa ta'ee hin guddanne ijoolleen kee kun bor akka isaan sin komanne akka isaan haati keessan ajaadhaa isin gattee akka isin beeloftan isin goote jedhee akka tasaa yoonni itti hime jibbamuuf teessa. Mana arabaa shinti beetii arabaa dhiqxee osoo birrii ergitu jibbamuuf teessa obboleettii kiyya. Akkati biyya dhuftu nan amanaa yeroo biyya dhuftu gama seeraatiin daa'imman kee fudhachuu dandeessa. Mirga guutuu qabda parsantii 100 keessaa parsantii 100 waan hin beekuuf jechuu. Daa'imman waggaa 18 gadi haadha biratti akka guddatan waan sirriitti beekuuf. Kanaafi amma dhuftutti akkasitti obsi inni waan jiru yoo kara jaarsummaatiin fixate silaa fuudhee yoo hin fixanne immoo akka mataa kootitti akka yaada kootitti shilingii tokko akkatti hin ergine dhiiraa gadi ba'ee hojiin hojjetu seen sodaataa fi ture ijoollee eenyutti kennadhe erga jaartii fuudhe jaartiin isaa ijoollee haa eegdu inni gadi ba'ee dhakaa haa falatu birrii ittiin ergini ijoollee keetiif immoo sammuun isaanii akka hin banne sammuun isaanii akka jalaa hin miidhamne sammuun isaanii akka badee hin guddanne biyya yeroo dhuftu rakkoo ijoollee keetii kana